Kanin darbine waaqayyoo fi dhugaan yoomiyyuu ni jiraata. Olee bulee lafa awwaalamee ba'ee asin jira jedheetu dhaadhata. Kaayyoo isaa ibsata, miidhamasaaf godaannisa isaa bu'aa ba'ii keessa qaxxaamure, muummee keessa hulluuqee ibsatee quuqamasaa futtaafata. Waggoota 27f shirarratti dalagameen aangoo harka galfatee ture irraa kan ari'atame biyyoota addunyaa fi gammoojjiiwwan biyyoota ollaa keessatti gidirama argaa ture. Addi bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo sanbata darbee fulbaana 5 2018 gara biyya isaatti kan gale simannaa addaa uummata Oromoo irraa argatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffateera. Kunis gareen tiim lammaa fi bulchiinsi muummicha ministeeraan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii booddee maqaan shororkeessummaa dhaabbilee siyaasaa kanneen akka ABO fi Gimboo Sabat mirga gara uummata isaaniitti galanii qabsaa'uu murteessanii asitti kan ta'edha. Addi bilisummaa Oromoos marii araaraa karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsaa ture xumuratti fiduun gara uummata isaatti yommuu deebi'ee galu uummati Oromoo miliyoona 4 ol ta'u golee arfan magaalaa Finfinneetti akka galaanaa dhangala'ee addabaabayi masqalaa irratti bobba'ee alaabaa isaa qabatee abbaa biyyaa ta'uusaa gurguddaa fi beekaan uummati Oromoo qabu abbootiin gadaaf amantaa geggeessitoonni siyaasaa Oromoo sirna simannaa kanarratti garaagarummaa utuu hin argisiisin argamanii gammachuu uummata isaanii hirmaataniiru. Artistoonni hedduun biyya keessaaf biyya alaatiin argamaniiru. Warri diina keenya nurratti ka'anii
murgaatii nyaaduchuuf nu ari'atanii abdii waan qabnuuf gubbaa waaqarraa waaqaa fagalachuuf obsaan booneerra. Gargaaraan tanii daruubi jajallaadhaan murtaatu yaa'i. Gammachuutu ta'e ishoorinni keenya kaanee Rehoboot nuuf ta'eera Waaqayyoo faagalatu babal'anneera. Minaan facaafanne tortoree hin banne ijisaa biqilee dagaage argine bissiiniine kaasuun guuteera sariira turoobe burqaansaa yaa'eera. Gargaaraan tanii daruubi jajallaadhaan murtaatu yaa'i. Gammachuutu ta'e ishoorinni keenya kaanee Rehoboot nuuf ta'eera Waaqayyoo faagalatu. ይሄ አርማ ነው እኮ ምልክት ነው አንድ ቤተክርስቲያን ላይ